Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 1 yemmus ani isa mirga teessoorra taa'e mirga isa teessoorra taa'e sanaatti macaafa maramee taa'u tokko nan arge. Macaafichis keessaa fi duubaan caafamee erga cufame immoo mallattoo torbaan mallatteeffamee ture. Ergama aangoo qabeessa sagalee isaa dhageessisee mallattoo macaafichi ittiin cufame irraa kutee macaaficha banuudhaaf kan mal eenyu jedhee labsu tokko nan arge. Waaqa keessa lafa irra lafa jalas tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluu hin dandeenye. Tokkollee macaaficha banee keessa isaa ilaaluuf kan malee waan hin argaminiif baay'isee nan boo'e. Maanguddoota keessaa inni tokko immoo hin boo'in. Kunoo leencichi gosa Yihuudaa hidda Daawit keessaa ka'ee moo'eera. Inni mallattoo sana torban kutee macaaficha banuu hin danda'anaan jedhee. Waa'ee kutaa kana waa'ee nama guddaatu boo'eesitti. Isa mul'ata himu miti, isa mul'ata argee boo'een jedha. Yohaannis mul'ata argee boo'e. Mul'ata arge kana immoo wanta hin arge kana cufamaadha. Waan cufamaa argee boo'e. Itti dhaggeeffadha. Waan cufamaa argee boo'e. Boo'ichi isaa kun immoo namni deebiitti godhu jira jedhee yaanne hin jiru, waaqarra lafa jala hin jiru jedhee tan boo'ee jedha. Waaqarras lafa jala si jiru jedhee. Amma gaafa namni waan cufaa tokko argu yookiin firatti waan yookiin abbaa qabeenyaa waan isa dhuma waan yaade namni milkeessuuf taanaan yookiin barakiinaa dhugu yookiin funyoo bitattee of ajjeesu kana kan namni yaadu. Konkolaataa soofu biiroo mootummaas eessa sadaqu namni boosa mul'ata qabudha. Abbaan mul'ataa hin bo'a. Waa qabde tanan si boosa jedhe malee. Inni waan agarre hin bo'u. Namni waan argine immoo siinar. Mul'ata argee bo'ee jira mallattoo cufamaadha. Namni mallattoo cufame kanaaf dura kaa'ame tokko jira. Waan cufame kanaaf yaadee nama qopheesseera Yohaannisitti himne garuu Waaqayyo. Waan atamma itti bu'aa jirtu kana situn argine malee namni qophaa'eera. Irra sii deebi'a kan nageenya maalan godhan. La gurra keekkeetti qabatu. Waan atamma yaadee eenyutu naa mijeesse jettu kana situn agarre malee namni qophaa'eera. Ajajajajajajaj. Waan atamma argite eenyutu as kana naa mijeessuu danda'a wayyootu kan kootee jettee nama dhabde hin agarre malee namni qophaa'eera jedha. Harka lamaan ol fuudhi namni qophaa'eera jedhime. Atamma waan si argamee jiru hin argine. Hammati deemsa deemtuutti isa siif arge sitti agarsiisa. Waamichi Waaqayyoo si waama. Waamicha lafa onaa miti qopheesseetti si waama. Waamichi Waaqayyoo si waama. Lafa onaatti namni kottu suuqiin si bana sin gargaara jedhee bilbila cufata qooyni ku gargari bannaati waliin argu. Waan nama waan wangeelaa waan nama waan Waaqaa walitti fidin si waame taanan sitti agarsiifne sitti mul'anne malee wanti waa mijeessu mijataa wayi qophaa'eera. Dhaggeeffadhu gaaffii Waaqaa si gaafatu gaaffii cimaa. Kalee dubbata gaaffii cimaa si gaafata gaaffii si gaateef deebii suma sii kenna. Qormaata si qopheessee deebii isaa sii kenna garuu si gaafata. Maal jedha mucaan kun jedha. Beeku mucaan kun maal jettu gurbaan kun maal jedha. Atariifattee ati Waaqayyoon miti tariifatteeti. Nagatteetta tariifattee akkati oolu. Gaaffii qormaata sii kaa deebii isaa immoo jira. Deebii kaa'eeti mallattoo cufaatti agarsiise. Beekaa akkas godha. Cufaa si dura kaa'eeti. Mallattoo cufaa gaaffii deebuu hin dandeenye si dura kaa'ee si ilaala. Gaaffichaaf namni qophaa'ee jira. Baccuma sadarkaa isaa eeggatee taa'aa jira. Situ nagarre. Nama 11 jira keessa. Namni 11 waan cufaa ilaalaa jirta. Waan cufaa kana kan banu jira. Cufaa kana cufaati ilaaltu hojiitti kan gashu wangeella dana dhaabe ragaa kooti. Bilbiltee fi yuun beektu kun nagara waliin qabdan namatti takka argitee hin beekne nama ormaa siika. Lafa akka itti ameen jedhi deebiita. Ameen jedhaa yaate. Ta'a deebi'aati. Sinaa kabaju. Wanti Yohaannisiin boose cufaan. Cufaa kan itti agarsiise Waaqayyoodha. Cufaa si ilaalchisa. Waan cufaa, balbala cufaa, hojii cufaa, gaa'ila cufaa,
tajaajila cufaa si dura kaa eenyu banaa ittati nami jira namicha Yerusaalemi Yerikootti gabbu'e sana Yerusaalemi Yerikootti otuu gadi bu'u naa baasi kutaa kana waaqa Luqaas 10:25 baas si eebbisu namichi kun Yerusaalemi Yerikootti gadi bu'a dogongorri isaanii guddaan lafa dhaqanii gadi bu'aa jira mee dubbisime kunoo barsiisaan seeraa tokko ka'ee Yesuusin qoruudhaaf yaa barsiisa jireenya bara baraatti galuudhaaf maal gochuutu anaaf ta'a jedhe Yesuus immoo deebisee seera keessatti ni caafamee jiru maal namootaaf attamitti deebiftaa jedhee sumatti deebise garaa kee guutuudhaan jireenya kee guutuudhaan humna kee guutuudhaanis yaada kee guutuudhaanis Waaqayyo gooftichaaf hojjedhu namas akka of jaallattutti jaallachuutu sii ta'a Yesuus immoo deebii gaarii koomentaatari warra koomenti godha hin namne hojii kee irratti warra deebii sii kenna hin namne nama hojjetu dhabdama ishi ati sin jiraatta ati suma kana raawwadhu jedhe barsiisichi seeraa garuu nama qajeelaa uffachuu barbaada nama isa kam jedhee Yesuusin gaafate ishi Yesuus immoo deebisee namichi tokko Yerusaalemii ilaala namni dhagaaru jira Yerusaalemii gara Yerikootti gadi bu'u namichi tokko Yerusaalemii gara Yerikootti gadi bu'u warra saamtu afaan bu'e uffata isaas irraa baafatanii erga reebanii butuchanii du'aaf jireenya gidduutti sadiisanii adeeman lubni tokko karaa sana utuu darbu namicha sana yeroo lafatti arge bira darbe eshi nami Leewwii tokko eshi iddoo sana dhufee yemmuu isa arge bira darbe namichi Samaariyaa tokko otuu karaa deemu eessa ga'e achi ga'e inoo'eef meenga ilaa amma wan tokko qofa isitti lubni nama bira darbuu hin qabu Leewwii nama bira darbuu hin qabu lubii hojjetaa namaati dadhabaa lafaa kaasuuf kaa'ame Leewwiin tajaajilaa bira darbuu hin qabu nama kufe namicha kana nama gargaaruu qabu bira darbu gaafummanni saamtu afaan buute baga dhatteen jenne Waaqayyo fira bira dabarsee diina garaa laaffiseef maqaama Yesuus firra tuufii qabaa kun gargaaruu fi qabaa kadhachuu fi qabaa harka irra qabu qabaa jette bira dar baga darban dhadhaasa madaatti namuun qaban harka duwwaa yaa'u luba Leewwiin harka duwwaa yaa'u isa harka duwwaa si bira darbe obboleessi gatee harka duwwaadha baga darbe durbi si gate baga sok harka duwwaa fira si gate warra harka duwwaa dabarseet isa harka irraa waa qabu kaaseef nimma gaba hateessu taaba isa amma nami siiku isa gaaffii kee dhibbaan nibba deebisu siika isa hidhaa kee dhibbaan nibba deebisu isa gaasaa la'ukaa biheete suuta hajii saaniyaas nama 53 raajirraaj labsii kanan labsa isa gaaffii kee deebisu siika isa sifaayisu siikaaye uzamania ta namicha kana hoo fi deebira darban saamtu afaan bu'e namichi ormaa kun dhimma isaa deemu garuu harkarraa waa qaba namichi kun caccabaan tokko waan ittiin hidhu barbaachisa lammaffaa madeessaniiru madaa isaatti waan haqamuuf barbaachisa lubni hin qabu kana Leewwiin hin qabu kana madaatti waan naqu hin qabu harka duwwaa yaa namichi kun faallaan karaa irra deema malee hin ciisamu bara deemsaa ciise karaa namirra deemurra rafe kan akka isa godhe saamtuudha karaa jireenyarra rafne jireenyarra achi maqne caccabsamne harka jawwee afaan buune harka seexanaa afaan buune nu caccabsee nu bulleessee daandii qajeelummaarra nu gatee nu ciibsee ture
namani orma jennu Yesuustu katab jedhe. Lubi olaanuu qalee dide. Sangaa qalee dide. Waggaatti tokko qalee dide. Leewwiin hin dide haa? Hin dideem. Addaami dadhabeeti. Addaam dadhabee noo itti dabarse noo dadhabee dhiise. Noo hin dadhabe noo dadhabeetu eewutti kenne beetta Abiraamitti kenne. Abiraam hin dadhabe. Dubbii kana hiikun dhanna qabaan hiikamuu hin dandeenye. Dhanna qabaan nu fayyisuu hin dandeenye. Dhanna qabaan mucaa Yesuus nu gochuu hin dandeenye. Nama ormaa nama madaa fayyisuu dhufe. Nama ormaa nama hidhaa hiikuu dhufe. Yesuus isa fira keenya dhufe. Hin hiikamta hin baata. Hin hiikamta hin fayyita. Hin daddabarse. Barcumna Addaam taa'e nuun taane. Barcumna Abiraam taa'e nu bushe nuun taane. Barcumni Noah taa'e bushe nuun taane. Barcuma Museen walii daddabarsan. Barcuma haaraa dhufiya. Barcuma hiyyeessarraa kaasee ol gashu. Barcuma cubbamaa teessisu. Waamicha haaraa si ga'e. Ati mucaa Waaqayyooti. Hiyyummaan si hin malu. Rakkinni si hin malu. Dhukkubi si hin malu. Ati mucaa Waaqayyooti. Mataa kee raasanii mucaa Waaqayyooti. Hafaan bu'ee namichi ormaa kuni waan dadhabaatti baatu qaba. Gateetti dadhabaa baatee hin dadhabne harree fe'atee deema. Harreen baatee hin dadhabne. Harreen baatee hin dadhabne. Akkeedhu harree dhiiseeti gaditti jedhee. Bilbileefi karaa irratti hangatame kottu hin jenne. Nama dhabe kottu hin jenne. Akkuma katafii matti bahe. Madaadha. Madaan kun hidhamuu qaba. Qoricha itti naqeef. Itti naqu qoricha duwwaa immoo miti hidhamuu qaba. Namichi kun saamtuu afaan bu'e caccabsamaadha. Bakkeetti immoo hin gatu wallaane. Fayyisee immoo bakkeetti hin gatu. Harreen ofii baadhadhee deemu harree na baattu kanarran kaa namicha kana. Harreen irra kaa'ee dhiyeessatti geessa beektaayi. Mana keessummaatti geesse. Mana keessummaatti isa geessu jalqaba hamma xumuraatti kaas godhee irraa kaffaleeti. Yeroo hin deebi'ee dhufu immoo waan itti dabalataan irratti baaftu siin kaffala. Ittiin hir'isin haa dhugu, haa nyaatu, haa uffatu, haa jiraatu, haa fayyu. Ittiin hir'isin natu kaffala. Kaffalameera sirraa. Kaffalameera sirraa. Iyyi narraa kaffalameera. Narraa kaffalameera. Ilaameega lafa kumnatti madaa keenya fayyiseeti. Isa dadhabaa baatee hin dadhabne na jala galega. Yesuus isa nama caccabaa baatu na jala gale. Gateetti cubbamaan baannee dadhabne na baatu. Gateetti xinnaan dadhabne na baatu. Gateetti hiyyeessan darbanne na baatu. Eessa na geesse beektayi? Mana keessummaa nu kaa'e kunoo. Kutaa keessummaa jirra kunoo. Waldaan kutaa keessummaati. Biyyi lafaa kutaa keessummaati. Biyya keessummaaf jiraannudha. Mandara keessummaaf keessa jiraannudha. Hinnu fayyisa nurraa tafe kaffalee abbaa kee wajjin gara sabii deemta. Hajajajaja. Hujajaja. Ameen jettaayi. Ameen jettaayi. Lafti si ciniineessi dhufa. Haalli si ciniineessi dhufa. Hiyyummaa si ciniineessi dhufa. Dhukkubi si ciniineessi dhufa. Ilaa kunoo asirraa ba'aa jira tokko. 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 Si dhufa, si dhufa, si dhufa, si dhufa, si dhufa. Mul'ata kee dhufa. Abjuu kee dhufa. Tajaajila kee dhufa. Sagantaa kee dhufa. Uzabara. Miila kee walirra kaa'e keerin. Abbaa kootu as na kaa'e jedhin. Ancalluma deeddina ta'an jiru jedhin. Kutaa keessummaan jira jedhi. Koochoon eeggataa jira jedhin. Amma dombiidha naan jettee jedhin mee. Doobira gara sittan si wallaalchisa jedhin. Amma nan taata nan qayyarama jedhin. Itti galagalii dhaqeettuuni kuni koona irratti nafuun jedhin. Foon dadhabaa gatee sokka'e. Humna haaraadhaan jedhime. Yesuusii wajjin jedhime. Samii irratti jedhime. Ergamoota kumaatamaan jedhime. Maal simatamuuf an jedham jedhime. Qophaa'i waliin simatamna jedhin. Guyyaan ga'eera. Yerichi ga'eera. Yesuus dhiyaateera. Dhufaatiin Yesuus ga'eera. Dhufaatiin abbaa kee ga'eera.
dhufate Yesus Kristos gaera kararra jira banke sisimachu dhufa jira banke qoqopha jiru ergamon mucaa fuudhuu dhufuufka mucaa gatame fuudhuudhaaf dhufaa huza parias hikati rahade hin sodaatin afaan kan qabdu asay hin sodaatin ilillee kan qabdu ililch sodaatin kai iskan wajaa jiru kai olii gafigi yoo barbaad ati mucaa Yesuusi ati kutaa keessummaa jirta haba seba hode kula baradia uza baradia hasay bannate hasay yeroketi bokkis diina kerrat sasicacab serrat bokkis samullata ke jacab serrat bokkis uza kapahade rimma hadu sadia soparia shokati ala revival gudda ila kuno ibidda gudda ila kuno ibidda gudda hula basadia makira hado sapia hula baba ufajira amen yesu tufaira amen durba shango washan abshalazan gowan rafa abshalinta gowan rafota sa ifana rake namni yesus ganade mal eu ganade kuno finfinne del kabe abban di bajab bananim kuno njafame jiru du fem yesus otu toli ga jortu faira ati manani jarane te jorta sa jarame te ko paudifte sai sa jora itam e sanan kra kafalate sa kafala medifte ati e sanan man kra firatu murattam isa barabara sirratu murran fatem ko pairo ergabon sapa gata husaka dar hades misirro furachu da du fairo isichi ko pairo gubada yesus ichi du fairo gubada ibidde konkolata baga gamade bajaji sibira darban konkolata ibidda sisimata baga gamade faifel lidaf situ fatan konkolata ibidda sisimata baga gamade bajaji wan kafala turabde tasi wan kafala turabde manakira wan kafala turabde konkolata ibidda tut yesus diatera tut dufatin gofti chagera tut yesus nufatu ergamota finga fufatu hasad setarra hade hula hade sanya nufa yesus nama sibirat galagali nufa yesus jedin ittifuftem bosedin guya kholfadu fayredin biyon si bosi situ fayredin lafti si jibbe situ fayredin kan kemiti rarrafin jadin malo lafti kan kemiti jadin himmara ma jadin foqi furatedin gamo furate jadin VAT furate jadin himmara ma laftedin yeronni maramu edin ati ko tonol katedin yerot magala kedan ne dunne forin nyumit yeronsa yero egut du faira ka isa qoppa duro butamam dubattoota lama dhagaadhaa ku tokkotti dha qasheen tokko nam tokko fudhatamti lamaanu kiristaana lamaan sanii gooftaa qabu isheen tokko tuma dhagaadhaa kutti dha tuku maal yoom dhufte itti isheen sun immoo waa'ee daakuu duwwaa yaachu halkanii guyyaa daakuu duwwaa isheen qophoofte akka hattuutti dhufa musliimiin argu ortodoksiin argu namni biraa hin argu warra ishee eegu duwwaatu arga gaafasi bilbilaan suuraan qabdu bilbila gattee sokkita iPhone ni waraabduun gattee sokkita bar waraabbattee postiin gootum ergamoota fooloo'erii warra gubbaa hordoftoota warra gubbaa dhufa ergamoota warra gubbaa dhufa keessummoota warra gubbaa dhufa warra guddinni isaanii bilbila garasi warra guddinni isaanii iPhone garasi dhufu ilaa kunoo dadhabaa fudhachuuf dhufu ilaa kunoo cubbamaa fudhachuuf dhufu Sintana se fura, Sintana se butera ya. Usa man, usa kadia.